kabajamoota hordoftoota Oromiyaa Aartii baga nagaan gara chaanaalii kana dhuftanii warreen chaanaalii kiyya afaarawaa taatan subscribe, like, share godhaa isiniin jedha. Chaanaaliin kun chaanaalii haaraadha. Chaanaalii kiyya miti chaanaalii keessanii. Kanaafuu subscribe, like, share gochuudhaan guddifadhaa isiniin jedha. Qophiilee babbareedaan qabadhee isiniif dhufaa jira. Kanaafuu akkana jajjabeessitanii isiniin jedha. Qophiin guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe karaalee ittiin sirba galaanaa gaaromsaa yookaan chaanaalii isaa isa ofishaal argattaniin isin agarsiisa. Haa ta'u malee chaanaalii isaa oriijinaal argachuudhaafis waan gabaabduu jechuudha. Waan kana irratti isiniif qabadhee dhufeef chaanaalonni maqaa isaatiin walii gadi deemaa jiran jiru jechuudha. Kanaafuu isa kana hambisuudhaafis karaa oriijinaala ta'e akka argattaniifan waan kana irratti isiniif hojjedheen jira. Kanaafuu waan chaanaalii isaa kana argachuudhaafis chaanaalii kiyya kana irratti beeksisaan jira jechuudha. Kanaafuu chaanaalii kiyya kana subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniifis waliif qoodaa isiniin jedha. Amma gara chaanaalii kanatti isin dabarsaa. Amma dhumaatti na faana deemaa isiniin jedha. Yaada qabattan koomentii irratti naa qoodaa. Gara qophii keenyatti isin dabarsa. Hordoftoota kiyyaa walitti deemnee jirra. YouTube keessan irra hin deemtu jechuudha. YouTube keessan irra erga deemtaniin booda search gootu. Maalitanii search gootu Galaanaa spellingii isaa akkuma asirra argaa jirtan kanaan Galaanaa gaaromsaa jettanii search gootu. Eega search gootaniin booda haala kana isiniif ba'ee jira. Asirratti amma sirba isaa asirratti gallakkifamee jira. Waan isuma gallakkifate waan ta'eef view miliyoona 4.9 argatee jira. Oriijinaal isaa isa kana jechuudha. Kan namoonni baay'een daawwatanii fi view guddaa kan argatee fi jaalatamummaa guddaa uummata isaa biratti kan fudhate Galaanaa gaaromsaa jechuudha. Kanaafuu view miliyoona 4.9 argatee jira. Chaanaalii isaa inni ofishaalli kanadha. Erga akkanatti chaanaalii isaa ofishaala kana argattaniin booda isa sirrii jechuudha. Dhiifama rakkoo fannoo jechuudha. Kanaafuu amma eega kanatti been booda isin immoo amma wanti isin gochuu qabdan subscribe fi like illee gochuu fi dandeessu, share gochuu dandeessu waan ta'eef asumarraa subscribe gochuudhaafis mallattoo jalqaba darkoona isa like kan hin tuqxuu fi kana booda subscribe gochuudhaafis mallattoo subscribe tuquudhaan mallattoo notification fakkaatu kana tuquudhaan walirra kaawwattanii sirbootni gara fuulduraatti illee isiniif qopheessaa jiru akka daawwattanii isiniin jedha. Waan daawwattaniif guddaa galatooma. Qophiilee birootiin yookaan chaanaalii Oromiyaan qabdu keessa guddicha Viijin Entertainmentii karaa itti argattaniin immoo isin barsiisaa. Kanaafuu qophiin kun isin tole hiriyoota keessaniifis share godhaa. Warreen chaanaalii sobaatiin uummata keenya burjaajessan irraa akka of eegdan jedheetan kana isin qabadhee dhufe anas na jajjabeessuun dagatina. Chaanaalii kana subscribe, like, share godhaa. Waan daawwattaniif hedduu galatooma. Qophii biraatiin ammoo lagarutti naganaaf ta'a isiniin jedha.